halkan gaarii nagaan nu bulchee amma yeroo kanarratti kan asitti walitti nu qabee abbaa keenya uumaa keenya waaqa keenya. Kaleessa kan nu wajjin turan har'a kan namoonni hin jirre jiru. Inni kun dhukkubsatee, inni kun boqatee addunyaa kanarraa iddoo kanarraa har'a yeroo kanatti kan asitti nu wajjin hin argamne jiru. Kanaafuu warri argamne warri yeroo kanaan waaqni nu gahe waaqa keenya galateeffachuun dirqama keenya jechuudha. Ilmi namaa kan uumame uumaa isaa galateeffachuudhaaf dhumarratti immoo dhaaltu mootummaa isaa argachuudhaaf. Kanaaf waaqa keenya galateeffanne jechuudha. Kan nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Daabii sababii nu haa oolchu. Biyya keenya biyya nagaa nuuf haa godhu. Xiqqaa keenya nuuf haa guddisu. Guddaa keenya nuuf haa bulchu. Gabrieliin hunda keenya wajjin haa ta'u. Kan nu barsiisu waaqaa waa'ee hunduma keenyaa kan nu barsiisu fedha isaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Daqiiqaa gabaabaadhaaf mata dureen barumsa keenya kan ittiin barannu namoonni ganamaan dhuftanii mana amantaa keessa seentan wangeelli yeroo dubbifama yeroo dhageessanii jirtan ta'ee wangeela Maatewos boqonnaa 18 lakkoofsa 15 irraa ka'a ani garuu 11 irraa 21 irraa kaaseen barumsa jiru daqiiqaa gabaabaa keessatti waliin barannaa waan inni hunduma keenyaa nu haa barsiisu. Lakkoofsa kanarratti akkas jedha. Phexros waaqa isaa uumaa isaa fuuldura dhaabbateet akkas jedhee waaqa gaafate. Obboleessi koo yoo na gaddisiise yoo na baddale yeroo meeqa dhiifama godhuufi? Yeroo meeqa dhiifama godhuufi? Dhiifama godhuun ni barbaachisa. Halluu qabachuun ni barbaachisa. Kiristaanummaa keessa jiraatee kiristaanummaadhaan yeroo socho'u mallattoon isaa mallattoon kiristaanummaa inni jalqabaa dhiifama. Cubbuu osoo beeku hojjetes kan osoo hin beekne hojjeteefis guduunfaan isaa waaqaan walitti araaramuuf waaqaan walitti dhufuudhaaf inni jalqabaa dhiifama. Maaliidhaaf yoo naan jettanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samii samiirraa gadi bu'ee dubroo Maariyaam irraa dhalatee addunyaa kanarra deddeebi'ee barsiisuun isaa cubbuu nuti hojjenne badii nuti hojjenne gidiraa nuti hojjenne isa sanaaf bakka badii keenyaa bu'ee inni qulqulluu ta'ee osoo jiru akka keenya cubbamaa kan taane cubbuu keenya baachuudhaan nu qulqulleessuudhaaf gara addunyaa kanaatitti dhufee addunyaa kanarra deebi'ee yeroo barsiisu hunduma isaatu anarraa baradhaa jedhe. Barsiisaan keenya waaqa keenya. Foon uffatee addunyaa kanarra yeroo deddeebi'u hunda isaa nutti agarsiisee ture. Bara 5,500 ilmi namaa gabrummaa keessa ture. Mataa osoo waliin qabatin hidhaa keessa galee booji'amee halkanii guyyaa boo'ee imimmaan isaa kan irraa haqurame ilmi namaa gadadoo guddaa keessa kan ture. Gadadoo san cabsuudhaaf waanjoo gabrummaa isarra jiru san irraa cabsee bilisa baasuudhaaf dirqama Yesuus Kiristoos samiirraa gabbuun barbaachisaa ture. Galanni guddaan waaqa keenyaaf haa ta'u. Samiirraa Yesuus Kiristoos gara addunyaa kanaatti yoo dhufu ilmaan Addaam ijoolleen koo maatiin koo na uumaa osoo hin jedhin kan uume cubbuu gadiraa seexaanatiin qabamanii gabrummaa keessa warroota jiran gabrummaa keessaa baasuu qabedhe Yesuus Kiristoos gara lafaa kanarratti yeroo dhufu inni jalqaba kan jalqabame dhiifamaani. Dhiifamaani kan jalqabame. Mallattoon kiristaanummaa keenyas ani kiristaana jedhee nam tokko dubbachuudhaaf jalqaba dhiifama godhee karaa dhiifamaatiin deemuu qaba waan ta'eef iccitiin kun qulqulluu Phexrosiif galee jira waan ta'eef akka jedhee fuuldura dhaabbatee gaafate gooftaa koo waaqa koo uumaa koo nama gidiraan irratti hojjate nama badiin irratti hojjate nama na miidhe nama na yakke nama na hidhe nama na ajjeese nama sanyiidhaan nama qomoodhaan na qoodee na fageesse yeroo meeqa dhiifama godhuufi jedhee gaafate. Kiristoos akkas jedheen yeroo 7 dhiifama godhuufi jedheen Phexrostu gaafate. Waaqni maal jedheen yeroo 7 osoo hin ta'in 7
jettee lakkooftee torba yeroo 70 dhiifama godhii jedheen. 70 baay'isuun torbaa beeka. Warra Riiqa baragattee jirtu. Barsiisaan Riiqa. 70 baay'isuun torbaa. 490. Guyyaa keessatti nama akkasitti hojjete, nama badii sirratti hojjete, nama gidiraa sirratti hojjete, nama sirraa nama ajjeese. Waan hin taane keessa nama gale guyyaa tokko keessatti yeroo 490 dhiifama godhiif jedhe Waaqni. Dhiifama godhiif. Yoo ati isaaf dhiifama gootu cubbuu osoo beektis hojjette, cubbuu osoo hin beeknes ati hojjette, ani immoo uumaan kee fayyisaan kee dhiifaman sii godha. Yoo dhiifama koo argatte mootiyyuu dhaaltuu mootummaa kootu argatta. Iddoo qulqulloonni jiran, iddoo dubaroomaadhaan jirtu, iddoo nagahaa, iddoo boqonnaa gaarii qabutti ani mootiyyuu kabaja guddaan siif laadhaa. Galanni Waaqa haa ta'u, galateeffadhaa Waaqa keessan. Ilmi namaa lafa kanarra yeroo jiraatu, addunyaa kanarra yeroo jiraatu, manni addunyaan nuti irra jirru kuni lafa kiriyaati. Yookaan immoo mana namni namaaf kireessee keessa jiraatu sana beektu. Abbaan mana namaaf kireesse gadhiisaa jennaan yeroo sanitti mana gadhiisudha. Gaafii tokko malee jechuudha. Akkasuma uumaan keenya Kiristoos kan nu uume lubbuu keenya kana daqiiqaa barbaadeetti sekondii barbaade keessatti fuudhee lubbuu keenya foon keenya gargar baasuu danda'a. Lubbuu keenya foon keenya gargar ba'ee gara Waaqayyoo yeroo deemnu mootiyyuu dhiifama yoo hin godhin akkas jedhe qulqulluu Maatiyos yeroo nuuf barreessu Kiristoos ittime yoo ati dhiifama obboleessa keetiif hin godhin an dhiifama siif hin godhu jedhe Waaqni. Mee jedha hundi keessanuu dhiifama yoo ati hin godhin jedhime ani dhiifama siniif hin godhu. Kana kan dubbate Waaqa keenya. Kana kan dubbate uumaa keenya. Maaliidhaaf lafa yeroodhaaf irra jiraannu irratti addunyaa yeroodhaaf irra jiraannu irratti jaalalli hin jiru taanaan dhiifama walii godhuun hin jiru taanaan borduun keenya nafu. Dhiifama naa godha abbootii fi haadholee baay'ataa kan argine galanni guddaa Waaqaaf haa ta'u yoo mul'achu. Iddoo akkanatti abbootiin haadholeen baay'atanii barumsa baratanii yeroo jalqabaatiif kan arge iddoo kanarratti. Dargaggeessa yeroo baay'ee iddoo sagantaa akkanatti kan argamu abbootiin argamuu keessaniif galata Waaqaaf galchina malee wanti jennu jiru garuu gaafii kaaseefan nan sodaadhe jarraa naan bisa na of galchaa. Maaliidhaaf kana jedhee waa'ee du'aa yeroo dubbannu abbootii fi haadholeen hin riifatu, hin sodaatu du'a. Miti baay'isanii sodaatu du'a waa'ee du'aa. Amma ani dubbachaa jira maddi waan darbeetti fakkaatu namni jiru jira. Maddi kan ilaalu. Garuu hin duuna moo hin duunu? Dhugaa lafa na jiru natti himaa hin duuna moo hin duunu? Dibbin jennee duuna du'a keessayis. Hin hafu. Maaliidhaaf uumaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa uumee osoo jiru addunyaa harka isaa keessa osoo jirtu foon uffate sanaan du'ee jiru. Maaliif du'e? Du'a ajjeesuuf du'e. Du'a nu ajjeesaa ture. Gabrummaa keessa kan nu turse. Wantoonni irratti beekan ture. Isa nurraa cabsuudhaaf nuti immoo bilisa nu baasuudhaaf akka nuti hojjennee deemnu ilmaan diiyaabiloos osoo hin ta'in ilmaan Kiristoos akka jedhamnuuf inni du'ee du'aa nu kaasee gonfoo kabajaa nuuf kennuudhaaf Yesuus Kiristoos abbaan keenya foon uffatee du'eera. Kanaafuu nutis hin duunu. Addunyaa kanarraa hin boqanna. Gaafa boqanna sirruudha amma gaafiin amma isiniif kaasee kan jiru. Namni du'ee addunyaa kanarra gara Waaqayyoo deemu fuuldura Waaqayyoo dhaqee dhaabbata. Shamarran ijoollee waggaa 15 warri dhiiraa namoota waggaa 30 ta'anii harka keenya masqaliyyaa goonee fannoo fakkeessinee fuuldura Waaqayyoo dhaabbanna. Gaafa fuuldura Waaqayyoo dhaabbannu Kiristoos wanti inni jedhe ana osoo hin ta'in kan isinitti murteessu sagalee kan goote kan isinitti murteessu akkuma dubbate. Sagalee warra nuti dhagahaa jirru. Sagaleen Waaqayyo har'a nuuf darbaa jiru kuni gaafa san murtiidhaaf dhufa. Addunyaa kanarratti badii guddaa hojjette uumaa koo ana kan dagatte sagaagalummaa keessa hin galte nama kan ajjeefte badii keetu osoo sitti hin lakkaayin anuu dhiifama siif godheen jira. Maaliif obboleessa keetiif obboleettii keetiif dhiifama godhuu diddee? Gaafiin jalqabaa isa kanaadha. Gaafiin jalqabaa isa kanaadha. Ilmi namaa dhiifamaan hin deemnu taanaan jaalalaan hin
taanaan tokkummaadhaan hin deemu taanaan wal dhiiba taanaan wal cabsa taanaan addunyaa kanarratti yeroodhaaf jiraachuu danda'a. Fuulduratti garuu fuula Waaqayyoo duratti itti gaafatama. Fuula Waaqayyoo fuulduratti itti gaafatama. Inni fannoo irratti cubbuu keenya hunda baatee fannoo irra olee jira. Gidiraa keenya hunda dhiisee dagateera. Isin maaf walii dhiisuu diddan? Isin maaf cubbuu walirratti qabdu? Isin maaf gada walirratti qabattu? Isin maaf halluu bahuudhaaf halkanii guyyaa fiigdu? An abbaan keessan kan isin hin barsiifne ajjeessaa kan isin barsiise diiyaabiloos, fayyisuu kan barsiise Kiristoos. Kiristoos abbaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Galateeffadhaa Waaqa keessan. Kana gaafii ni dhufa gaafa san. Namni kiristaana ta'e tokko fuuldura Waaqayyoo dhaabbatee deebii kana deebisuun dirqama isaati. Namoonni tokko dhiifama walii godhuudhaaf inni akkas na godhee, isheen akkas na gootee, ana kamittan dhiifama godha? Hanga duutti boolla koorra dhaabbatin, reeffa koorra dhaabbatin, awwaala koorra dhaabbatin wal abaaru. Raayita garuu gaafa fuuldura Waaqayyoo dhaabbachuun keenya nafu. Gaafii namni fuuldura Waaqayyootitti garuu Ennu aarsaa kafalee lubbuu isaa kennee dhiiga isaa dhangalaasee foon isaa muree nuuf laatee bilisa nu baase. Numaaf gada walirratti qabanna. Numaaf wal barbaanna. Numaaf dhiiga namaa dhangalaasuudhaaf halkanii guyyaa fiigna. Sanuu kiristaana taanee maal taanee irratti maadhami? Maal taanee? Mee warri kiristaana taatan akka gaasa. Kiristaana qofa barbaadan. Ba'uunat galateeffadha arguma sana. Dhugaa isinitti mudhate kiristaana mana baay'atu manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo osoo qabaatte Itoophiyaa miti, Afrikaa miti, guutuun addunyaa nagaa taati ture. Amma kiristaana kan jedhu santu hiikkaan isaa nuuf hin galle. Waa'een kiristaanummaa akkamitti hiikama kiristaana jechuun eenyudha kan jedhu inni sun nuuf hin galle. Kiristaana jechuun naxalaan fannoo asitti argamne kanaa miti. Kiristaana jechuun fannoo mormarratti hidhachuu miti. Kiristaana jechuun fannoos baatanii deemuu miti. Kiristaana jechuun mana amantaatis deddeebi'uu miti. Kunniin mallattoo kiristaanummaati. Kiristaana jechuun kan Kiristoos fakkaatedha. Isa Kiristoos fakkaate, isa cubbuu lagate, isa badii lagate, isa dhiifama godhu, isa araara jaalatu, isa kan beela'e beela baasu, isa kan dheebote dheebuu baasu, isa kan daare daara baasu, isa qulqulloota fakkaate wareegamuuf morma isaa kennee amantaa kooti jedhee dhaabbatee qulqullummaadhaan hamii tokko malee Kiristoos fuuldura warra dhaabbateedha. Kiristaana jechuun afaan isaa badiirraa dhorkatee kan nama hin amanne hamiidhaan gargar kan ta'e billaa sinata hin qabneen foon namaa kan hin nyaannedha kiristaana jechuun. Kiristaana jechuun obboleessi koo obboleettiin too dagamgarteeti kan anarratti maqaa koo balleessiti kan waan taani keessa galte kanaaf ani dhiifaman godhadhee garaa bal'inaan waaqa isaa fakkaate qulqulloota fakkaate taklaa imaanat fakkaate Gabroonfas Qidduus fakkaate abbootii gurguddoo fakkaate of gadi qabee nagaadhaan fuuldura Waaqayyoo kan dhaabbatudha kiristaana jechuun. Asteenyee amma galata waaqa keenyaaf galchaarra afaan amma ittiin galateeffanne kanaan asii gadi baanee nama amanna. Hamachuun immoo cubbuu guddaadha. Hamachuun waaqaan walitti nama buusa. Foon namaa nyaachuun waaqaan wal nama oolchiisa. Asitti amma dhaabbannee harka keenya kiisii galfannee waan qabnu hundaa isaatii keessa galchinee irra harkuma kanaan baanee deebinee hanna. Harka kanaan namarratti badii isa du'aa barreessina. Harka kanaan waan nama hanna. Jilbaan badufnee ittiin saganne kanaan gadi deebinee irree keenya namarratti mul'ifna. Ollaa namaa diigna, maatii namaa diigna. Jaarsummaa keenyaatti gaa'ela diignee hojjaan baana. Akkamitti kiristaanummaa ta'uu danda'a? Yoo Kiristoos hin fakkaanne, oolmaan keenya yoo Kiristoos fakkaate, waliin keenya yoo Kiristoos fakkaate, oolmaan keenya abbaa taklee yoo fakkaate, qulqullummaadhaan kan jiraatan, waaqa wajjin kan jiraatan, kadhannaadhaan alatti afaan isaanii keessa wanti badaan warri hin bahin, hamii keessa warri hin galin. Akkas jedhu miti yeroo hamachuu jalqaban. Innaatochi. Isaan irraa jalqabu. Akkas jedhu haadholeen keenya yeroo hamii jalqaban
amachuun jaalatan garuu amachuun jaalatan garuu hamii yeroo jalqaban maal jedhu እንደው አማሻት በይኝና ይዘለው ይወቃል ሞቶ እንደው ሐመተናን እንጂ ድኒቲ እና ማላጀ ነው ማልሙዳር ተማላሲና ጀን እንዴ ፎርማ ምንጭ ነው ይገረውቱ ጩቢላ ታዲት ይምራሱ ይፈማ ቀራርጋቸው ዋቀፉ እንደንዳበቱ ሃአርገቱ ሳደሩስ ሃቁፉ ሳቤላውስ ይምንም ትጨሰናት ጩቡ ወጀቴ ዋቀፉ እንደለት ከንት ገፈተ ቢሳዳ namni waan facaasee hammataa jedha miti qamadii facaastanii boqqolloo hammattu waan hin facaafne hin hammannu hojii nuti asitti hojjenneetu fuuldura waaqayyoo dhaqee dhaabbata adda keenya irra taa'ee akkasii jalqaba warri dhiiraa immoo akkas jedhu inda wanta hamiita arga'unna jedha inda qubni jirgoot akka waan gaariitu fudhateet እንደው አሜታ አርገውና እንዲው እና ምን ያርገው እያማ ነው ምን ያርግታል ማላገው ሐሚም አምቲ አጀሱን ማላገው ሐሚን ጩቦ ከዚያው ሰው ነው እንዱ ሐመተናን እንጀድኒት ሐሚነት ወዲኒት ሐሚ መስጥ ቆዳ ሐሚን አጀቹንስ አጀሱ ጩቡ ከሞት ዋይን ሲፈረስ ቁልቁሎን ገለማ ገርገራ ሲኤጉ ወዲ አበሰን ካለ ገልሜ ሰሊት ለፈጎዱ ጋባ ፉንዱራ ዋቀዮ አበነ አፋና መከነጥ ይኩን እንድበት ይሩሰን ፉንዱራ ዋቀዮ አበች ሆጂ ከኛ ተኩ ለመጀሪ halkan dukkana keessa kan hojjenne guyyaa ifaan kan hojjenne waaqa fuulduratti galmaa jira cubbuu hojjennu nama jalaa dhokannee hojjechuu dandeenya waaqa jalaa garuu dhokachuu dandeenya natti himaa waan hojjennee miti waan garaa keessatti nuti yaadne beekamoo beeku waan hin beekamoo beeku miidhagsee beeka kanaadhaaf gaafa dhufusan lammata deebi'ee yeroo dhufu ilma isaa jalqaba nu fayyisuudhaaf gidiraa sayxaanaatiin gargar nu baasuudhaaf samiirraa gadi bu'ee fannoo oolee nu fayyiseera amma lammata deebi'ee dhufuun isaa garuu murtiidhaaf kan dhufu maalan sin baddal aduu sin hin baafne rooba siniif hin kennine fayyaa siniif hin kennine qabeenya siniif hin kennine beekumsa siniif hin laanne maaliin wantani balleesse maal cubbuu hojjettan ana dhiiftanii diiyaabiloositti maaf amantan dhiiga namaa fadhaadha maal dhangalaaftu gaa'ela namaa maaf dhiigdu harki keessan irra dhiiga jiru maafiin qulqulleeffanne maa gaabbii galuu diddan maa dhiiga foongoo fudhachuu diddan gaarii waaqayyooti kun kan hunda keessa darbuudhaaf maal barbaachisa ani kiristaana namni yeroo tokko waa'ee kiristaanummaa isaa mul'isuudhaaf akkuma qulqulluun Phaawulos jedhe an akka waaqa koo uumaa koo fakkaadhe isin immoo anaan fakkaadhaa Phaawulos kana kan jedhe ani waaqa koo fakkaadhe jira Kiristoos fakkaachuu dadhabdan yoo isinitti ulfaate ana fakkaadha ani waa'ee amantaa kootiif jecha waa'ee Kiristoos jecha jaalala isaaf qabuuf amantaa kootiif jira dhiigni nama harka kootirra hin jiru meeshaa nama wanti fudhadhe hin jiru nama hin ajjeefne nama hin hanne kanaafuu karaa kanarra deema waaqan walitti araaramuudhaaf Kiristoosin tokko ta'uudhaaf karaa ani irra deeme kanarra deemaa jedha qulqulluun Phaawulos Qorontos tokkoffaa isa jalqabaa boqonnaa 11 lakkoofsa tokko irra kaaftanii yeroo dubbiftan ergaa kana kan argattan isa kana hubachuu immoo kan dandeenyu yoo maal ta'edha obboleessa keenya jaalannee jaalalaan dhiifama godhaa yoo dinnedha dhaaltuu mootummaa argachuudhaaf Kiristoos wajjin ta'u qulqulloota wajjin ta'uudhaaf inni jalqaba maalirraa jalqabuu qaba dhiifamarraa jalqabuu qaba akkas jedhee inni fannoo irratti wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 34 gubbaa irratti fannoo irra olee osoo jiru nu fayyisuudhaaf waanjoo gabrummaa nurraa cabsuudhaaf diiyaabiloosin gargar nu baasuudhaaf kennaa guddaa nuuf laachuudhaaf gaafa fannoo irra oolu akkas jedheen kadhate kadhannaa yeroo nu barsiisu yaa abbaa koo waan hojjetan hin beekani dhiifama godhiif jedhe maal godhiif jedhe maal godhiif jedhe Kiristoos fannoo irra olee osoo gidiraa san hunda baachaa jiru waan hojjetan hin beekani warra isa waraanaa jiranii warra isa garafaa jiranii warra isa irratti hajjifatufaa jiran san
waan hojjetaa jiran beekani dhiifama godhiifi nutis dhiifama walii godhuu barbaachisa. Addunyaan kun dhiifama malee fayyitu. Addunyaan kun jaalalaaf malee Waaqaan walitti araaramuu hin dandeessu. Dhiifama godhuun namarraa barbaachisa. Obboleessa ofiitiif, haadha ofiitiif, ollaa ofiitiif dhiifama godhuun ni barbaachisa. Nam tokko xiqqii hin taane keessa seenee halluun taane waan taane qabatee ani hin araaramu jedha. Ani hin araaramu. Seenaa tokko seenutti himu. Nama wayiitu addunyaan kun yoo qorumsitti baay'annaan gara mana amantaa dhufeeti yaa Waaqa koo jedhamu akka isin Gabri'eel fuuldura dhaabbattan kana fuuldura mana amantaa dhaabbatee yaa Waaqa koo waan garaa kootii atu beekta waan ani yaadaa jirus atu beekta waan ani barbaade kana yoo naa goote ani seexaana qabeessii fidaa jedhee sagalee kenne. Eenyuun qabeessii fida? Dubbadhaan sodaattu? Ani seexaana qabeessii fidaa. Waan immoo hin dhagahu. Hin beekamu. Yeroo tokko waan kadhannus hin beeku. Waan dubbannus hin beeku, waan kadhannus hin beeku. Dura kan yeroo tokko seexaana qabeessii fidaadhee silatii isaa tasaareef bahe. Osoo inni balbala kana keessaa gadi hin bahin wanti inni barbaadu sun guutameef. Inni guutamnaa amma eessa garam deeme? Maal barbaacha inni barbaacha deeme? Seexaan qabee fiduudhaaf deeme ka'e. Inzoora hin jiru seexaan. Seexaan ni mul'ata kanatti? Mul'ata? Seexaan barbaade isa waan dadhabeet jaarsa maanguddoo abbaa amantaa ta'e tokko argatee jaarsa kanatti siqee jalqaba nan rakkadhe. Rakkina kootirraa isa akka waan hin godheen taskaana dhaqee silata galfadhe. Silata koo waan hin dhagahe silata galchadhu sammuu dhabee jedhee maal tasaaltee jedhee seexaanan fideen tasaalee jedhee. Taada seexaan iddoo duguutee jiru kun dhaqee tokko fiddee hin kennitu jedhee. Seexaan iddoo hundi jira, iddoo hundi jira. Eessa jira? Seexaan agarsiisa dhaqee jedhee. Iddoo namoonni jaarsummaa walitti araarsuuf taa'an jidduu dhaqeeti. Ani araaramu morma koo kutaa dhaqalaa jedhu san inni seexaana isa mukaa fidee. Seexaan eenyudha? Kan araara jibbu seexaan. Ilmi namaa seexaan araara jibbaa? Nutti ma jibbaa? Akkan araaramne immoo laphee keenya hidhee dhagaa godhee awwaala kootirra dhaabbatiin waliin agarru baqqaadhe wal kakachiisu. Sababbii eenyutiin? Sababbii seexaanatti ni miti? Seexaan ammas waan inni nurraa cabsu. Laphee keenya gara Waaqaatti nuuf haa deebisu. Ilmi namaa araaraan yoo hin ta'in, jaalalaan yoo hin ta'in, karaa Waaqaatti deebi'uudhaaf laphee isaan bal'ifne taanaan Waaqan wal lolee jira jechuudha. Waaqan wal lolee immoo hin dandeenye. Kiristaanummaa keenya ibsuudhaaf, Waaqan wal tokko ta'uudhaaf, gaafii har'a gaafannu, gaafii isa boru dhufuunis adeemsi keenya ta'uu kan qabaatu dhiifamaani. Yeroo dubbatu maal jedha? Yiqirtaa lamaan nu jedha. Dhiifamni eenyuudhaaf jedhama? Yiqirtaa ለእግዚአብሔር nu jedhama miti? Abbaa baalu ራሱ እኮ ይመራል። dhiifamni Waaqayyoodhaaf jedhama. Waaqayyoodhaaf isaaf dhiifamni ergataa hin ta'e maaf walii dhiisuu dadhabna nuti? Maaf walitti araaramuu dadhabna nuti? Addunyaan maaf walii galuu dadhabe? Rabbiin keenya Waaqan gargar jira. Rakkin nama addunyaa guutuu fudhataa jiru kuni, addunyaa guutuu mudate kuni, lapheen namaa akka dhagaatitti wanta jabaatedhaaf. Abbaan ilmaaf hin na'u, haati ilmoo isheetiif hin na'u. Obboleewwan wal hirrifatan, ollaan ollaadhaaf hirrifatu, wal ajjeesaa, wal cabsaa, wal diigaa kan deemu akkam godhee Waaqni argamu. Boqonnaa kana irratti lakkoofsa 19:20 irratti yoo siqtanii ilaaltanii lama sadis taatanii bakka isin jirtanitti ani isin jidduu jira jedhe Waaqni. Nu jidduu jira moo jiraam? Ni jidduu jira miti? Waaqni iddoo jirutti immoo jaalalaa fi nagaa qofa kan jiraatu. Jaalalaa fi nagaa isa jiru sana mootiyyuu cimsinee qabnee deemuu kan dandeenyu osoo beeknus waa wal mufachiifne sanatti dhiifama yoo walii godhan. Dhiifama walii godhan qofaadha. Dhiifama hin goone taanaan wangeelli jala sararee nutti mee jira. Isin dhiifama walii hin goone taanaan anis dhiifama isiniif
Isiniif hin gorkan jedhan waaqa maal ganesh diigus hin dandeenye jijjiirus hin dandeenye sagalee waaqati boru gaafa dhaqnee fuuldura isaa dhaabbannu maaf obboleessa keetiif dhiifama godhi obboleettii keetiif maaf dhiifama godhi anaan akkamitti dhiifama na gaafatta anaa akkamitti dhiifama na gaafatta dhiifamni inni jalqaba osoo hin beekin cubbuu isin hojjettan cubbuu sanyiirraa gara sanyiitti darbaa dhufe isarraa bilisa isin baasuudhaaf samiirraa gadi bu'ee dhufee maatiin keessa dhaladhee isin fayyisee rafannoorra oole dhiiga koo dhangalaasee foon koo isiniif laadhee isin fayyisee jira dhiifama isiniif godhee jira badii keessan ani baadhee jira gabrummaa diiyaabiloos jalaa isin baaseen jira isin amma akkamitti garaa walitti jabaattan isin akkamitti amma walii dhiifama godhuu dadhabdan maatiin akkamitti jaalalaan jiraachuu dadhabe maatiin akkamitti dhiifamaan jiraachuu dadhabe gaafii waaqayyooti kun isa addunyaa kana boru duunee irra dabarranneeti yaadne isa dhufu garamitti deemna gaafii guddaan kan jiru kanaan booda gara isaa deemuun keenya nafu hin deemna gara isaa Maatiyoos boqonnaa 25 irratti wanta namoota wanta gaarii hojjetan harka bitaa harka mirgaa isa badii hojjete immoo harka bitaarra dhaabaa jedhe re'ee fi hooladhaan fakkeessee akkasitti dhaabbate waan gaarii jechuun maal jechuudha inni jalqabaa dhiifama obboleessa keetiif dhiifama godhi dhiifama kee badii keetiif jedhee fannoorra oole inni yookaan afaan si miidhe yookaan waan si jala hate yookaan si miidhe ati kana dhiifama godhi ani lubbuu koo naadheeraa miti fannoorra oole ani si fayyiseeraa miti isin akkamitti wanta xinnaa isheetiif dhiifama walii godhuu dadhabdu kun immoo gaafii waaqayyooti namoonni tokko jiru baay'ee kan garaa jabaatan du'a kanatti amanee dhiifaman godhorroonni jedhan jiru duuti sinaaf sirna duuna garuu fuuldura waaqayyoo dhaabbannee du'a lammataa du'uudha gadhinni rakkinni guddaan du'a lammataa oolmaa guyyaa jimaataa daganne gidiraa meeqa keessa darbee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jecha fannoorra oolee dhiiga dhangalaase isa daganne akka yaada keenya akka foon keenyatti yaadaa yeroo deddeebinu kana caalaa wanti Kiristoos itti gaddu tokko jira kuni gadda guddaadha akka waan nuti hin gaddine laphee dhiifamaa waan hunda keenyaaf nuufaa kennu gaafa dhaqnee fuuldura isaa dhaabbannu gaafii jala akka baanu laphee dhiifamaa nuuf kenni jaalalaan nu waammate maatii koo ijoollee koo jedhee harka mirgaarra akka nu dhaabu qulqulloota bira akka nu dhaabu abbaa Takilee bira akka nu dhaabu aboo bira akka nu dhaabu giiftii keenya dubaroo Maariyaamatti akka nu dhaabu badii lafa kanarratti hojjenne dhiifamaan xumurre dhiifama walii goone ani waaqaaf jedhee dhiifama godheen jira garaan koo qulqulluudha inni waaqatti dabarsinee kennine waaqa wajjin akka jiraannu waaqni waa gargaaru kan hin taane taanaan dhaaltu mootummaa argachuun baay'ee ulfaata adeemsi nuti itti deemnu hojii nuti hojjennu halkan guyyaa deemne ganama halkan deemne dadhabne bu'aa wajjii keessa dabarre dadhabinni keenya dhiifamaan hin hidhamne taanaan jaalalaan hin guduunfamne taanaan dadhabinni keenya irra karaa gubbaa irratti hafa kiristaanummaan karaa gubbaa irratti nu argaafa kan qabdan irraa kan beela baasa kan qabdan irraa kan daara baasa kan qabdan irraa kan dheebote dheebuu baasa manni kan waaqatii galchaa bulchaa dhiifama walii godhaa ollaa walitti araarsaa nuti ijoollee addunyaa kanaatii miti ijoolleen samiiti nu waaqa qabna abbaa qabna uumaa qabna fayyisaa qabna iddoos qabna bultiis qabna ganaatti galla garaatti deemna addunyaa kan nama tokko qabna nuti Kiristoosis kan jedhe akkasi addunyaan kun anan simanne isin simatu isin ijoollee addunyaa kanaatii miti an akkasuma hin taane kanaaf nuti abbaa gaarii qabna fayyisaa gaarii qabna Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti akkas jedhe an amma gara samiitittan ol baha gara abbaa kootan deema iddoon mooyyuu isiniif qopheessa hundi keessanuu gara koo dhuftu jedhe waa'ee galanni guddaan isaaf haa ta'u abbaa qabna galatti deemus qabna iddootti deemus qabna nuti gaafa achi deemnu garuu guyyaa achi deemnu garuu yaa maatii godheetis hin gaafata waaqni maal asirraa eebbise oolmaa guyyaa jimaatamaaf dagattani akka tanis bilisa sin baasi waan yoo gabrummaa akka tanis irraa cabsi
jaalalaanitti isin jaaladhe maaf dagattani ana dhiiftanii diiyaabiloosiif gabrummaa keessa maaf galtan dhiifama waliif maa godhuu dadhabdan ollaan ollaa maaf jaalachuu dadhabe abbaan ilma haatiin darafii maaf jaalachuu dadhabani obboleewwan diina ta'anii maaf walitti kaan maaf wal ajjeesu maal balleesse dabali gaafa sana maal deebiin keenya fuuldura waaqayyoo dhaabbannee gooftaa fuuldura dhaabbannee maal deebiin keenya duuni keenya na fuuldura baruun keenya addunyaa kanarraa ni boqonna ni deemna gaafa deemne garuu isa ijaa fuuldura dhaabbanna cubbuu jenni hundaafuu dammoo dhiifamni isaa gaabbii galuudha waa'ee gaabbii kan hojjete kanaa dhafi badii hojjetan kamiifiyyuu cubbuu hojjetan kamiifiyyuu dhiifama isiniif akkan godhu gaabbii galaa luboonni jiru manni amantaa jira gara mana amantaa deemuun dhiifama gaafachuudhaan waaqan walitti araaramuudhaan waaqa wajjin jiraachuun ni danda'ama ይቅርታ ልብ ያስፈልጋል እግዚአብሔርን በይቅርታ የማናገለግል ከሆነ ከንቱ ሰዎች ነን እናንተ ይቅር ካልተባባላችሁ እኔ ሰማይ አባታችሁ ይቅር አላችሁ ማለት አስቀድሞ ግን እኔ ይቅር እንዳልኳችሁ እናንተ ይቅር ለእግዚአብሔር ተባባሉ ይቅርታ ለእግዚአብሔር ገንዘቡ ነው ፍቅር ለእግዚአብሔር ገንዘቡ ነው ምህረት ለእግዚአብሔር ገንዘቡ ነው የክርስትና መገለጫው ነው አንድ ሰው ክርስትናውን ለመግለጽ አንድ ቤት ማጥፋት አይደለም አባትና ልጅ እናትና ልጅ መገዳደል አይደለም ክርስትና ራስን መስጠት ነው የተማርነው ከክርስቶስ ነው በዕለተ ዓርብ ከመስቀል ላይ ሆኖ ዓለምን በሙሉ ያዳነው ሕይወቱን ሰጥቶ ነው ነፍሱን ሰጥቶ ነው ደሙን አፍስሶ ሥጋውን ቆርሶ ነው ያንን ውለታ እግዚአብሔር ይጠይቃል ስለፈሰሰው ደሙ ስለተቆረሰው ሥጋ እግዚአብሔር ይጠይቃል ለሚጠይቀን ጥያቄ ደግሞ መልስ ለመስጠት ክርስቲያኖች ሆነን መገኘት ያስፈልጋል ያለ ምክንያት አይደለም ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን ቅዱሳን እያለች መቶ ጊዜ ሺህ ጊዜ የምትጮው እየቀለጡ ክርስቶስን ያሳዩ እየቀለጡ ክርስትናን ያስተማሩ ለራሳቸው እየሞቱ እኛን ያሻገሩ ቅዱሳን ስለሆኑ ምንድነው ከቅዱሳን የምንማረው የተዋሕዶ ልጆች ብዙ ጊዜ ችግራችን የቅዱሳንን ታሪክ እንተርካለን የአባቶቻችንን ታሪክ እንተርካለን እዚህም ጎረቤታችን የታላቁ አባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን ታሪክ በመተረክ ወደር የለም ሕይወታቸው መኖር ግን ከባድ ምን ዋጋ አለው ሕይወታቸው ካልነው ምን ዋጋ አለው ቅዱሳንን ፈለጋቸው መከተል ካልቻል ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ ነው ዋነኞቻችሁን ተመልከቱ የቀደሙት እነሱን ተመልከቱ የእምነታቸው ፍሬ ያፈራችሁ በሃይማኖት እነሱን ምሰሉ እየተመቱ ይቅርታን ያስተማሩ እየተገረፉ ይቅርታን ያስተማሩ እየታሰሩ ይቅርታን ያስተማሩ እየተራቡ የሚመግቡ እየተጠሙ የሚያጠጡ እነዚህ ቅዱሳን ከመመልከት አቃተን ክርስትና በመስቀል የሚገለጽ አይደለም ክርስትና በመመላለስ ውስጥ ያለ ሕይወት አይደለም ክርስትና የመድረክ ጀግና አይደለም ክርስትና መስቀል ይዞ መመላለስ አይደለም ክርስትና ቀሚስ ደፍቶ መሄድም አይደለም ክርስትና ክርስቶስን መምሰል ነው ክርስትና እንደ ቃሉ መመላለስ ነው ክርስትና እንደ አባቶቻችን ራስን አሳልፎ ለሌላ ሰጥቶ መኖር ነው ክርስትና የተጠማው ማጠጣት የተራበው ማብላት ነው ክርስትና ራስን ዝቅ አድርጎ ሌላውን ማክበር ነው ክርስትና ግድያ አይደለም ክርስትና መጠፋፋት አይደለም ነገ እግዚአብሔር ፊት እንቆማለን በእግዚአብሔር ፊት ስንቆም ሁላችንም እንጠየቃለን ምንድነው ስራክ ምንድነው የት ነበር ያለ ምክንያት አይደለም ዓርብ ዕለት ያ ሁሉ ዋጋ የተከፈለው ስለተከፈለው ነገር ደግሞ ክርስቶስ ይጠይቃል የክርስቶስ ፍቅር ካልገባን የክርስቶስ ውለታው ካልገባን በክርስትና ውስጥ አለዩ ማለት ይከብዳል ክርስትና ሆኖ መገኘት ነው ሁሉም ተማሩ ያለው ጌታ መከራውንም ስደቱንም ረሃቡንም ቸነፈሩንም እስራቱንም ሁሉን ነገር ከክርስቶስ ተምረን ዛቱን ዝቅ አድርጎ በገንዘቡ ሳይመካ በጉልበቱ ሳይመካ በእውቀት ሳይመካ ባለው ነገር በቁሳዊ በምድራዊ ነገር ሳይመካ እግዚአብሔርን መስሎ መኖር እሱ ነው ክርስትናው በአፋም ያለን በመቅደስ ያለንም አገልግሎታችን በእግዚአብሔር ፊት የሚከብረው ክርስቶስ መስለን ስንገኝ ካቃተን እንደ ቅዱስ ጳውሎስ እኔ ጌታ እንደመሰልኩ እናንተ እኔን ምሰሉኝ እንዳለ ቅዱሳንን መምሰል መቻል ሕይወት እሱ ነገ ሁላችንም በጌታ ፊት ስንቆም የምንጠይቀው ጥያቄ ይሄንን ነው
ባለስልጣን ብሎ አይቶ ቄስ፣ ዲያቆን፣ ጳጳስ፣ ፓትርያርክ ብሎ አይቶ እግዚአብሔር በተሰጠን መጠን በተሰጠን መክሊት ልክ ሁሉም ይጠየቃል። ስለዚህ እናት የልጇን ጩኸት አባት የልጁን ጩኸት አይሰማም የተባለው ለዚህ እኮ ነው። ሁሉም በራሱ ሰራው ኃጢአት በራሱ ይጠየቅበታል። ለዛ ላለመጠየቅ ግን በንስሐ ውስጥ መመላለስ የይቅርታ ልብ ሊኖረን እርስ በርስ ልንፈቃቀር እርስ በርስ ልንከባበር ያስፈልጋል። ዮከነተኤ ኑቲላልቱ ሞቱማሳ አርጋችሁ ደንዴ ኢጆሌ ዋቂዮ ጀኔስ ዋማሙ ደንዴ ከነንታኔታ መንገሩ ደደብነት ቆፈታ ከናፍ ገራ ከሚንዩ ይፈማ ወሊ ጎዴ ከወሎ ነው ጅራት ወሊ ያሱማት የኛ ሰንጃ እንዲጎ ሰንተን ወሊ ተራርስኔ ዱቢ ሂዱ ሰንተን ዱቢ ከግ ከሪ ዳንቴ ሂዳ ጎዱፋ ጅሩ ሄሽኔ ጋይለ ነማ ከጅጉፍ ቆጳዬ ዲየፍኔ ይቻለ ይፈማ ወሊ ጎኔ ጃለላን ዋንቀም ወሊ ቆፍኔ ወኛኔ ወሊ ጅራን ኑቲ ክርስቲያን ካራ ከነረዲምኔ አልቱ ሞቱማ ሳከርገን ኢጆሌ ዋቀዮ ከታን ዋንኑ አገርጋሩ ከነ በርሲሴ ከነ ጎርሴ መቃና ባኬኛ ከነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነ ከበጀቤ ከነ ፋቲያተው ገረን ጉዳው ማቀፋተው